معلم عندي أنا أبشر لا 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 كان نقوم معروف مالي ما كوباك يقوم قمتا أما أبشارو قافتو دكتور يوب كده بلد مال كمان دكتوري ها دكتوري تاعي قوم ما تقوم سي أما كان جرو قالت لي أنا كوستا نسيتني قالت لي أنا كوستا نسيتني أما مي وانقول ها warruma yaalu irratti xiyyeeffannoo haa goonu waa baballeessaa jira natti fakkaata irratti xiyyeeffatu يا لما لي وانت برا من جرو لكن أنكب ما أبنا بربادة dhukkubsataa illee si barbaadaara dhukkubsatoo كوستا بربادة فيانا بربادة بيجاس فيانا في بيجا fayyaan maaliif فيانا في بيجو نوم تلو كفاچار رام كيسا باني asumatti لكن أنكب والجش كمان ركنا كبري والجش mee olaa galan والسنسس olaa galan irratti xiyyeeffadhu ayyee إلامه ننتي هي فدا دكتور كان جت برانا بزيرون دعابة مكان مامتو tole doktora abshaa جابا بدو يوم مثلا باقي دي تيران فردي بيتا atummaan irratti نما xiyyeeffadhu دكتور atummaan irratti xiyyeeffadhu yaali malee doktora abshaalu sinyan جي doktora abshaalu irratti xiyyeeffadhu آتو ummata gaa كم جردا نور تل ما سكر قارو Wanti dogoggoreen dhufe دو قرتي ما دو قرتي wanti hin dogoggore wanti hin dogoggore ماري دو قريه كم مارو عليه wanti hin dogoggore dooktar. كان جرون لكن أكيد ما جربت مو دو قريه كنا ما جربت داريتي ما إتا ما نفين تانير تانيريم ما نسا غرافي دمارتا كان غنا إتو دكتوري وانتو تكون نقطو إفتومنا باس تدبتا نوتي نبرا وانتو لقو تكون جرو ما كاتشولي غايا چول كورني سنا چه دبيتو تا أما كوكو ركنا كي ما دكتوري وان نقطو Sodaadheen hin dooktar. maal sodaata doktorii waan nu godhu sitti maal jedhama nu jalaa maaltu dhugatamu maal amma waan dhugatu maal turam ammati wantoota natti dubbachiifettu yoo jechuudha waan waan beekuudha mee natti hin rakkina kee waan dogoggorte natti Dubartii hojii wanti dogoggoreen dhufe bakkeetti. maari dubartii wajjin dogoggorte yoo ta'e dhiifaman gaafattu horii ishee inni dogoggore dhiifamatti hin gaafattu dhiifama gaafattu Akkas miti hin hafe nan ulfeesse. naan ulfeesse jettu maaloodhati maa kana himuudhaaf gana jechuu qabdaati eenyu ulfeessite ilaati kana caccabsitee jechuudhaaf kana rukuttee kana lafaan dhooftee bilbila kana lafaan dhooftee jechuudhaaf nan ulfeessitee gammaddu natti himattu gammachuudhaan hin iyyitu maaltu gana jechuu si gaafate Qoricha hin barbaadeen. qoricha sii laadhama rakkina qabare rakkina qoricha sii rakkina qabu gin gaaffii si gaafatu tokkotu jira gaaffii kana erga deebistee boodan si gaafadha na deebistee boodan qoricha si kenna tol okay gaaffii si gaafadhu maal ture sitti fakkaate sarqabee sana deebisu qabda akkamitti ulfeessite Soma waliin haasofnuutu keessa galee waan kana keessa. utuma haasofta hin argatan utuma haasaan hin argatan ulfaawi utuu tuttuqin tuttuqee waan akka gootu gaaffii kun dirqama waan ta'eef akkamitti ulfeessite jechuun bakkeetti moo manatti Manatti. manatti iddoolee gaarii filattanii akkamitti Gaaffiin akkasiin barbaachisaa gaba dooktar. gaaffiin akkasiin gaafatamu hin gaafatamaa miti dooktarii iccitiin kam dhoqachuun hin dhoqatu dooktarii jechuun waan gara keessatti himatta dhukkuba kee waan hundumaa jechuudha eessa dhukkuba itti himatta iccitiin nu bira hin jiru Maalin kun dhukkubaan jedheenii. kanaafiyyuu Dhukkubaan jedheenii miidhagfama. nutti mu qabda qoricha kan sii kennuuf kanaafuu mee akkamittiinitu mana keessatti ergatee mee akkamittiinitu itti buute mee akkamitti jedhe Teenyee haasaa ture. Toma teenyee haasofnuu soma ija keessa wal ilaaluma
osoo wal qaqqabnu akkasuma akkasitti osoo wal qaqqabnu akkasitti akkasuma gochaa akkasuma Enggak. Wal qaqqabama keessa. osoo wal qaqqabnu Kana jedhu akkamii namatti tola. Waan akkasii godhee hin beeku beektaa? maal dooktarii amaniisin barsiistu Dooktarii jechuun waan akkasii godhaa inni wal'aanaa nama fayyisa malee waan akkasii hin godhaa. Akka keessa hin jilbeessa seetee mooti. Mana keessatti waan madda seetee. Ni warra keessanii qoricha laachuudha malee shamarraniif qoricha laachuu hin beeknu. Meemee akkam namatti tola. Mi'a wantichi. Zaalfatiin qaama. gaaffii ciccimaa na gaafattanii Dirqama qorichaaf dirqama. barbaachisaa gaaffiin akkasii baay'ee namatti tola Egaa baay'ee mi'aa damma malika. Damma. anis damma caala Ana waan akkasii godhee hin beeku beektaa? Damma caala damma. ayin caala damma caala baay'ee caala Egaa of hin beektu gagaa waan akkasii godhan. Baay'ee mi'aattee nama yaadachiistu nama yaadachiistu nama yaadachiisaa ammoo deemuu yaaddeere. Kutaa tokko gadhiisanii lakkisu. Meerri shanam bakkee jirti maal hojjette reeshin aan dhuftus dhufuu sodaattee sodhaa qaracha sii kennuure ibsi shumaaf kennaa ishimaaf kennu waamika. Salfatanii tokkottoo inni abbaa isheetiin. shumaa waamu haa dhuftu Siifan sii kennaa ree haa dhuftu lakki siifan sii kenna dhiisa tumti ta'e qoricha. tole Gaayya. Caaltu hin dhufte. Nama nagaa fakkaata gaafa mana keessa deemtu gaafa ollaa mana keenya bukkee fada dabartu jechuudha. Gaafa si ilaalu nama nagaa fakkaachaa turte miti. Maa sila jiru qubsattuudhaan. Dhukkubsattuu miti. nagaa isheetiin dooktar Nagaa ishee. Ani gaafa mee caaltu. Ani fayyaa malee si ilaalaa tureetti olii gad deemtee corachaa turte. Ati olii gad deemtee baala gooftu olii gad deemtanii wal inni mucaa corattu kaa. Naan jechuudha. dooktar akkasiin jedhamu Inni wal tuuttu kaa wal tuuttu. Ayi caaltu. Nama gaarii dheetu waama safara keenya. Dooktar gaayin keessa nama yaaluudha malee. Nama yaaluudha. Gaheen kun nama yaaluudha. Hankan na dhibaa jirutu waa'ee yaadumsaa dhiisamu. Isatti nama nagaa fakkaatee jechuudha. Gajjetti mana dubbista nagaa keessanii gaafattu mee nama fayyaa fakkaachaa turte. dooktar iccitii baastu sin immoo Iccitii nama biraatti iccitii baasa naasaara sitti naasaara iccitii. Amma mee isheen jechuudha mucaa kana Amma beeka. furmaata barbaaduudha malee waa'ee waan biraa keessa maaltu sin galchee dooktar. Ani isa miti ati garraamii fakkaattee bakkee dura yoo beektu sin mucaa safaraa miti kun Akkan jedhu. nama nagaa fakkaatan fayyaa malee eegaa ture. Isin coccora. Namni nama maatiitti immoo ni miidhaa dooktar Iccitii. wal beektu taana maatiitti miidhaa Wayyo. manaa baasu Dooktar hoogganama waa Namni sitti jiru. hima. Amma soomi dhukkubsadheen. Nukkubsanni hooti. Bakkeetti jalqabdee manatti dhiistee. bakkee mini mana keessatti Mana keessatti Mana keessatti turre dha. malee. maaf hin obsineetin ammuma wal fuutanitti. Dafee godhachuu hojjetan miti bakkee batti. Namni mataa gadi qabattu tilayyoo hin taatu. Ayi bakkuma mana keessatti gootan qaba. Amma kana jedhu qoricha barbaadan. Eeyyammaan dursaa haftaniitu miti na dhukkuban jira amma soo nama nagaati. Qoricha akkasii kennu barbaadan miti. Rakkina hin qabu. Qoricha isin kennaa garuu gaaffiin si gaafadhutu jira. Mee gaawwan akkasii gootan kan akkamii sitti tole raasi? maal diigama deebisee qaamu Natti himtee gaafattu natti himtee taa'e gaaffii jijjiiru maali gaaffii jijjiiraa ture. Si gaafadhee rees deeqaa meeqaaf turtan waan akkasiirra. Inni dhiisikaatu waan isaan gaafatan deebisuu qabna moo Yaadattan miti maal akka yooti yaadattu hin jirtan hoosinoo. qorichi kennama waan biraa gaafee akkasii barnootaan irraa fudhattu moo sila waan akkasii maal jechuudha. Qoricha isin kennuufan Qoricha waan akkasii nama gaafatan. yaadattan hootu maal waan isin gaafadhaa isin of hin beektanii maal of beektu inni mee amma ta'uti qoricha isin kennaa qoricha isin kenna rakkina hin qabu. Jalqaba irratti garuu marfeen sii kennaa
erga marfee sii kennin booda qoricha liqimsituus qabda qorichicha sii kenna. Kanaafiyyuu kutaa sana seeniiti. Anaafi. Lakki isaa ban kenna. Isa tulfaa'ee inni fudhatu siif kennu qoricha gaayyaa. Achi seeni beeti. Arrabni maaliidha? Arrabni moo? Wajjin seenaa. Wajjin seenaa. Wajji seenaa. Waliin seenuu. Waliin seentaa. Nan seenaa. Asumatti yaadde. Asumatti dabalachuu yaadde si ga'uun guyyaa sana. Asumatti jalqabuufisi. Qobaashiin sodaatti. Qobaashiin sodaatti. Seenaame. Seenaa. Seenaati xumuradhaa kottaa ergisi xumurattanii morfees ni kenna. Saambureen si wallaana. Gaayyaa seeni meeti. Tole. Okay. Tukkoo mana waraanaa Dr. Maaloo nan sodaadhaan isa kana. Baay'ee sin dhukkubsu. Akkuma isa gaafa sanaatti ta'e akka gaafa jalqaba gatti sanaadha. Gaafa jalqabaana kan hundumaa natti namaan kun. Maa suraataa? Maal kun? Obsuun adda deema sana yoo obsite. Maalirratti fidin kan nam suraachisaa Dr. Maraaqaa. Baay'ee sin dhukkubsu bara. Akkuma guyyaa jalqabaa sana beektaa miti? Guyyaa jalqabaa goota sana beektaa? Akkuma isaatti qoshii sin dhukkubsa malee? Maaloo guyyaa sana yaadachuu barbaadu. Akkasii miti fakkeenya akka obsitu. Doktor nama sodaachisa. Doktor. Maalli sagalee? Gaafuma jalqabaa isheen akkasiin hiitu maali? Amma kanatti gaafuma sana gaafa isheen. Obsi maal taate baay'ee sin dhukkubsu. Guyyaa sana dandeessee ta'e miti? Xiqqoo xiqqoo dhukkubsu. Doktor nama sodaachisa. Maal kolfatu? Warra jalqabanii. Doktorri sirrii miti. Agartee kanuma kanuma baase baay'ee nama dhukkuba akkuma guyyaa gaafa sanaati. Faayidee ta'e qaqqabu. Inni namatti maal lamaan qaqqabu dhiisaa. Si qaqqabu deebi. Latti maal qaqqabu. Maal tanii kaatanii maal qaqqabdu sana. Kottu. Maali doktor? Doktor Gusilaamu. Walitti. Tole marfee keessaanis isheedhaaf wallaansa godheen jira. Homaan taatu ishee. Qaama ishee marfichi qaama ishee illee ni ijaara. Akka isheen of dandeessu godha. Kanaaf Gaafa daa'imti bahu waan hin miidhamu jechuudha. Waan tokko. Waan na gargaaru. Hingamitti moo ba'a doktor? Hingamitti ba'a. agamitti baasa. Okay. Biyya kanatti dhalattee guddatteeti. Hin beektu moo guyyaa Waan beeku anoo hojjedhee hin beeku. Jechuun gargar miti Engaddoo namarraa. hojjenne. Okay. Engeddoon akkasii hojjettanii? Jama lama ergin ishuma gattan bare. Ishee marattee bartee isheenoo Isheenis akka gaariidha. Haa ta'u gaarii yeroo jalqabaa yoo si ta'e iyyuu guyyaan itti bahu beekamaadha. Maal nama hundumtuu beekama. Yoomi akkamitti? Namni tokko dhalatee ji'a 9-14 dhalata. maali jechuudha? Maraa maal taatan? Isa jenne miti. Amma qoricha ishiin fudhattu isa ulfa baasisa. Isa ulfa boruuf iftaan keessa baasu inni malee isa ji'a 9 fi nan daasiin hin jenne baasisiin jedhe malee doktorichi fayyaa qabu warra kun namichi maal ta'e? Maal taate doktor? Haa baasisuu barbaadiniiti. Kaa baasaa jirraa miima. Maatiin ishee dhageenya maatiin koo dhageenyaani manaa nu baasu. Lubbuu baasuu barbaadanii. Maal nagaa turte gaafa sitti himu? Lubbuun taane. Nuti ani qoricha isiniif kenne qoricha qaama kee ijaaru. Maal? Gaafa deessu kan si gargaaru mucaa kee kan ijaaru. Aboo Akka isheen cimtu kan godhu Fayyaa malee qabaa namichi kun. aboo. ani kan qaama ishee ijaaruun kenne balisa godhu. Maaliif qaama ishee maal Namni godhan fay- gaa kun maal kan caalaa maal godhaaf? Gaafa isheen deessu akka isheen hin miidhamneef.
Waa'ee da'uu waa'ee waan biraa biraa haasessiin hin jenne namichi ani maal jedhee maatii keessa deema biyya keessa maal jedhee deema ulfichi akka ba'uudha malee maal hin daa'ima guddisna maal si goone akkas ta'e namichi fayyaan qabu. Ammame waa tokkotu jira. Mucaa miti. Nuti kanas teenyuu fi nama ajjeesuu mucaa baasuu yookaan immoo nama balleessu osoo hin taane nama ijaaruu nama fayyisuuf. Kanaafuu qorichitti kenne ishee ijaaraa. Illee fakkeenya kee dhiisi waa'ee fakkeenya keetii miti ani daa'ima. Qoricha nu kennuu danda'a. Waa tokko isiitti maal tokko rakkina qabu. Wanti nuti sirraa'uu danda'a. Qoricha baasu iddoo barbaadde argachuu dandeessu. Hospitaala barbaadde argachuu dandeessu. Garuu maa isiitti tokkotu jira. Utuu mucaan xiqqoon tokko mucaan ji'a lama yookaan ji'a sadii dhuftee jechuudha. Namni dhalatee bakkee lagartee yookaan namni fidee asirraa kaa'ee cuubee yookaan billaa sitti kennee mucaa kana murtu siin jedhee maal godhate? Eessuma maal akkamitti? Injimu? Eessuma maal safuudhaan kun? Hin murtanii? Muramu? Kana jechuun mucaan garaa kee keessa jiru kunis lubbuu godhachaa jira nama ta'a jiru. Lubbuu maal qabdi? Dhaggeeffadhu. Hin baanee ishee keessa hin baane guddateen hin dhalanne lafa hin geenye malee lubbuu qabdu mucaan kunis. Utuu ija keetiin argaa jirta ta'e hin ajjeestu. Saaba ija keetiin argaa hin jirreefitu. Situ waa fakkaatan jiru. Maaliif ji'a lama dooktar? Ji'a lama ishee ji'a tokko ta'e iyyuu mucaan maaf jettan isin maal abautee dhuftan? Hin agarre kanuma. Maal abautee dhuftan? Maal abautee dhuftan? Ulfaa boo jennee dhufne. Ulfachuu maa jechuudha? Mucaa miti? Mucaadhaa ulfi. Maal oole? Mucaa taa'aa jirachuudha. Inni maa mucaadhuma maannet immoo. Maali ammasumatti kanaafuu ji'a lama. Maal mucaan hunduutu maal isheen kun ganaa dhagaa dooktar. Elaa bul'anne. Ija keetii hin agarre malee. Midhaan nyaattee dhufte. Na dhaggeeffadhu na caalaa beektaa dooktarii. Ija keetii hin agarre malee mucaan garaa ishee keessatti guddataa jira nama ta'aa jira ta'eeras. Kanaafiyyuu ija keetiin argaa hin jirtu malee mucaan kun mucaa inni ajjeeste jechuun akka waan lubbuu baaste. Maaliin guddisuu dooktar? Dooktar maaliin guddisna warri kiyya ajjeesu maaliin. Amma isin saafuu sodaattanii maatii sodaattanii aadaa uummataa sodaattanii isin mucaan baafnattee jirtan. Lubbuu baasuu moo uummatti yoo baay'eetti al tokko maqaa keessan balleessa. Yoo baay'eetti maatiin al tokko isin jibbu. Saamboree isin gaafa isin mucaan keessan guddiftan iddoo gaarii gaafa isin geessan uummatti deebi'ee isin jaallata. Gaafa namni tokko jijjiiramu namni nama jaallata. Kanaafuu waan darbu jettanii lubbuu baastu. Waan tokko hin qabnu. Amantiin keessan ni eeyyama. Ni eeyyama. Waan tokko hin qabnu dooktar. Qabaattanii dhiistanis. Qabaattanis. Qabaattanis dhiistanis lubbuu baastu yoo ta'e ani itti waliin galu. Kadhannus. Wal fuuna. Haa ta'u. Murtoo kan keessan. Kadhannullee hojjennis jawaannee mucaa keenya guddifachuu qabna akkas taanan immoo yaaddee mucaa xiqqoo. Maaliin guddisna mucaa? Bakka guddisna. Waa'ee wal fuunee haasofne waa'ee wal fuudhaa haasofne binna naafati. Sanammoo miti garuu bakka yoo danda'ame yoo harmeen koona jibbuullee baatte akkuma itti gargaarree nu gargaara nu guddisna. Yoo immoo wal fuuna galu. Wal fuudhisu ta'e inni wal fuuna maal rakkoo qabaate? Mucaa godhannee moo? Maal rakkoo? Akka isaan mucaa manumatti godhadhati. Haa dhuftu isheen? Aki video aki video. Kophaa ishee dhufti gaa? Lakki wajjin nufta yaabbattee ol baadhaa kottaa. Koofitee waa baatee. Achi seeni beeti. Arrabni maaliidha? Arrabni moo? Wajjinan seenu? Hojii seenu barbaadde. Ingaaris ingaa keessa bade. Beekutta galu. Akkan qabu. Gaadila. Miyaa qofa jedhiiti xumura. Waa'ee mi'a kanaa isaa waa'ee mi'a baay'isne. Mindinaa. Adeemga akka gootu miira keessaa ba'e. Baay'ee mi'aattee. Nama yaadachiistu. Ammayyuu deemuun ta'ee. Kaaduu deemuun ta'ee nama yaadachiisutti. Ammoo deemuu yaaddeere. Kutaa tokko gadhiisanii lakkisu. Mucaa godhannee moo? Akka isaan mucaa manumatti godhadhati. Ammoo seenaa. Ammoo itti galaati. Maal akkasii hojjedhaa. Akkas jechuun miti dooktar. Daa'imaaf gaariidha. Sagantaa kee xumureedhanii yoo Bittimaa ka dooktar. gorsa biraa barbaaddu ta'e immoo yoo gorsa biraan barbaaddu ta'e naquunnamuu dandeessu. Deebinee dhufnaa? Jechuun itti fufnaa sun yoo daa'imni sun guddisamoo. Waan barbaadde gochuu dandeessu. Ammoo mucaan ji'a 9 ta'utti hin dandeessu. Hojjennaa? Ammas immoo jechuudha. Ji'a 5 booda immoo garaatti atti hidhaate kottaa. Maal hafeeroo? Nagaan tura.
deemuu dandeessu. Tole doktor. Doktor Fadda. Qarshii kaffalaa qaba. Ulfaadha duwwaa miti. Eesh. Kaffalu. Gaa'idha.